ijoollee? Akkan jirta agarsiistu. Ta'a. Galatooma agarsiistu. Ijoollee? Fuulli keessan baay'ee namatti fa. Fuulli keessan baay'ee bareeda. Baay'ee natti bareedanii jirtu. Mee ol kaaraa wadhaame. Amma faaruu naa jettu faaruu waliin jennaa jechuudha. Faaruu qubee koo jedhu waliin jennaa jechuudha. Faaruu kana jechuuf sagalee keessan miidhagaa ta'uu qaba. Walqixxaatee jechuu qabna. Anillee siin faana waan hin jedhuufi jechuudha walumaan jennaa. Jechuuf 1 2 3. Baay'ee gaariidha ta'a. Ijoollee? Amma wayitiin qabnu wayitii shaakala dhuunfaati. Wayitii shaakala dhuunfaati. Shaakala dhuunfaa keenya har'aatiin immoo jechoota irra deddeebiin barreessii jedha. Jechoota irra deddeebiin barreeffamu kana sinittan agarsiisaa jechuudha. Mul'ata miti? As ilaalaa seena. As ilaalaa. Jechoota irra deddeebiin barreessii jedha. Jechi jalqabaa maal jedhaa? Jechi inni jalqabaa kun baala jedha miti? Baala jedhaa. Asittis irra deebi'ee maal jedhaa? Baala jedha. Baay'ee gaariidha. Kun immoo raafuu. Baay'ee gaariidha. Raafuu. Asittis irra deebi'ee maal jedhaa? Raafuu. Baay'ee gaariidha. Itti aansee inni kun maal jedhaa? Maangoo jedha. Maal jedhaa? Maangoo jedha. Baay'ee gaariidha. Inni kun yoo? Maangoo. Baay'ee gaariidha. Kun maalidha? Buna. Baay'ee gaariidha. Jechi kun maal jedhaa? Buna. Baay'ee gaariidha. Irra deddeebitanii barreessituu jechuudha. Daftara keessan siniifan kennaa. Daftara keessan siniifan kennaa. Irra deddeebitanii jechoota kana bakka duwwaa sinii kenname irratti irra deebitanii barreessituu jechuudha. Bakka siniif barraa'ee jiru irratti barreessituu jechuudha jechoota kana. Daftara siniifan kennaa. Daftara siniifan kennaa. Naamusaan qubeessaallee siniifan kennaa. Naamusaanii jechuudha. Waan gaafattan immoo akkamitti na gaafattu? Harka keessan kaastanii na gaafattu jechuudha. Waan isiniif hin galle harka keessan kaastanii na gaafattu. Kanaafuu dabareedhaan siniifan kennaa. Yeroo sinii kennu immoo daftara keessan irraa bakka itti barreeffamee jiru irratti barreessitu jechuudha. Hagan jalqabaa jedhutti immoo na eegdu. Isi hojjetu.
Hallelujah baafadhu. Qubee isaa osoo hin dogoggoriin osoo raan irrasiin daftara kennachaasi qabadhu fakkeeta. Baay'ee gaariidha. Raafuu barreessita. Tole, kunuunsa kana laalaatti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Na. Moone. Baay'ee gaariidha. Asii qubee faatoon barreessii jira dabartiitta. Kanaafuu dura faa barreessii achi booddee lamaan barreessita jechuudha. Baalaatu hin taane raafuu barreessita. Kunuunsa kana sirriima barreessaa jirta. Kunuunsa kana barreeffatu raafuu dhiisitti jechuudha. Shunkurfaadha. Faa guddaa jechuudha. Faa guddaa barreessita. Baala jettee barreessaa taate. Raafuudha raafuu isa barreessaa jechuudha. Ijoollee yeroo fixxan harka keessan kaastanii na agarsiistu jechuudha. Jalqaba seenaadha kan fixee baay'ee gaariidha. Itti aansitee yaadne nuusii jechuudha. Kanaafuu seenaarraa jalqabee na sororsaa jechuudha. Siqiidha. Daftara kan seenaa na sororsaa jechuudha. Baay'ee gaariidha seenaa. Baay'ee gaariidha. Sirriitti barreessitee jirtaa jechuudha.
Asiif nan sororsa. Raafuu kan jedhu sirriitti barreessitee jirta. Maangoolee sirriitti barreessitee jirta. Bunallee sirriitti barreessitee jirta jechuudha. Kan biraa qiraaddis Naataanaan fixxeenis baay'ee gaariidha. Naataanaan sirriitti barreessitee jirta. Qiraaddis maangoo kan jedhu sirriitti barreessiteetta. Buna kan jedhu sirriitti barreessiteetta. Raafuu kan jedhu garuu baala jettee barreessite. Kanaafiyyuu raafuu kan jedhu barreessitaa jechuudha asirratti. Raafuu kan jedhu isa kana tun taane isa kana. Sagaleedha. Hubattee? Raafuu kan jedhu kan raa, a, fa, u. Isa kana asittis barreessita. Himmee barreessinan ilaala. Nama jechuudha. Baay'ee gaariidha. Barreessitoota umurii. Boqonnaa atillee barreessitee jirta. Xiqqoo ookiitu si jalatti xiqqaattee. Ookiitu si jalatti xiqqaattee. Oonkee fooyyessii kanarra guddisiitee barreessi. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Tole seenaalee raafuu, maangoo, buna baay'ee gaariidha. Asirratti barreessitee jirta. Baay'ee gaariidha. Raafuu baay'ee gaariidha. Sirreessitee jirta. Kan biraa Halleluyyaa fixxee jirta. Tole nan dhufa. Warra fixxeen kan biraallee na eegaa nan dhufa. Yoonaataan fixxee. Raafuu, maangoo, bunaa. Baay'ee gaariidha. Asii qubee tokko hambistee jirta. Qubee faa hambiste. Qubee faa hambistee erga qubee faa barreessitee booda uummoo barreessitaa jechuudha. Seenaa fidime.
asitti faatoo fambiste. Sagalee. Sagalee. Sagalee keessan dinaawul. Dinaawul naamusa keessan eeggadhaa. Yaaneenus asiqa. Faa barreessi. Faa gabarreessitee booda uu barreessite. Fixee. Amma immoo uu lamaan isaa barreessita jechuudha. Tole baay'ee gaariidha. Sirreeffattee jirta kottu. Baay'ee gaariidha. Dinaawul. Taasin lamaan singitan baay'ee gaariidha. Raafuu barreessitee jirta. Maangoo, buna. Kan biraa kallattii kanarra yerus wantooti soorafame miti. Soorafame raafuu, maangoo, gaankee kun akkana sirrachuu qabaa jechuudha. Gaankee Samiraa qubee faa barreessii ergasii booda uu barreessitaa jechuudha. Qubee faa kunoo ammallee walitti buttee barreessitee haa ta'u. Kan biraa ijoollee as na hordofaa. Warri sororfatiin yeroo biraan sinii sororsaa jechuudha. Yeroo biraa siniifan sororsaa wayitiin shaakala keenyaarraa jechoota irra deddeebiidhaan barreessi jedha. Jechoonni irra deddeebiidhaan barreessine baala, raafuu, maangoo, buna jechoota kana irra deddeebiidhaan barreessine jechuudha. Ijoolleen wayitii shaakala dhuunfaa wayitii biraattiin qabadhee dhufaa. Kanarraa immoo asuma irrattiin goolaba. Ijoollee nagaatti. Akkam jirtu ijoollee? Akkam jirta barsiiftuu?
ijoollee amma kan qabnu tapha daree keessaati osoo tapha daree keessaatiin seeniin ijoollee maal hojjechaa jirtu kan jedhu jettu ol kaa dhaabbadhaame tole yaannenus kottu fiqiraadhus kottu sin immoo sirriitti jalaa qabdanii jettu jechuudha jechuuf tokko lama sadii deebi'aa jedha. Baay'ee gaariidha. Hundumti keessaan nuti barattoota ciccimoodha jenna. Nuti barattoota ciccimoodha. Irra deebi'aati. Nuti barattoota ciccimoodha. Baay'ee gaariidha. Faaruun keessan baay'ee namatti tola. Gurra namaatti mi'aawa. Natti tolee jira. Isinitti illee akka tole abdii guddaan qaba. Ta'a. Ijoollee. Amma tapha daree keessaa baay'ee kan namatti tolu taphachuuf deemaa jirra. Yeroo taphannutti immoo naamusa keessan eeggattu jechuudha. Naamusa keessan eeggattu akkamittiin akka taphatamu seera tapha kanaa isinittan himaa. Seera tapha kanaa isinittan himaa. Taphichi tapha qubee jecha keessaa lakkaa'uu jechuudha. Tapha qubee jecha keessaa lakkaa'uu. Tapha qubee jecha keessaa lakkaa'uu. Tapha qubee jecha keessaa lakkaa'uu. Tapha qubee jecha keessaa lakkaa'uu jechuudha. Jecha isinii barreesseen jira filash kaardiitti jechuudha. Isa isiniifan kennaa hunda keessaniifuu tokko tokko isinii kennaa. Eega fudhattaniin booda dursa jecha sana isiniifan dubbisaa. Erga jechi sun isinii dubbifamee booddee immoo qubee jecha sana keessa jiru lakkooftaan natti himtu. Dursa fakkeenya isinii fudhadhaa jechuudha. Na eegaa. Maal jedhaa? Maal jedhaa? Baay'ee gaariidha. Qubeen kun jecha kana keessa qubeen meeqa akka jiru lakkoofnaa jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur. Jecha kana keessatti qubeen isaa meeqaa? Qubee meeqaa? Baay'ee gaariidha. Ofii keessanii faamilee nuti barattoota ciccimoodha jedhame. Nuti barattoota ciccimoodha. Tole, baay'ee gaariidha. Isin barattoota ciccimoodha jechuudha. Isin barattoota qaxaleedha. Baay'ee namatti toltu. Sirriitti immoo naamusaan na hordofaa. Taphni kun baay'ee namatti tolaa jechuudha. Tapha duwwaa mootu hin taane tokko jechoota kana hin dubbisnaa. Lammaffaa immoo baay'ina jechoota kanaa lakkoofsaan illee lakkoofnee ibsinaa jechuudha. Kanarraa barannaa jechuudha. Qubee jecha keessaa lakkaa'urraa tokko jecha kana dubbisnee irraa barannaa. Lammaffaa immoo baay'ina qubeewwan kun ittiin barreeffaman lakkoofsaan illee lakkoofnee ibsinaa jechuudha. Sinan gaafadhaa yeroon sinii kennu jechuudha. Yeroon sinii kennu eega siniif kenni raawwadheen booda abbaa barbaade gaafadhaa jechuudha. Abbaan fedhu gaafadhee natti himtuu jechuudha. Natti himtuu naataan duraan jalqaba qabadhu. Amma qabatteetuma teessaa jechuudha. Kan kee lama ta'e Moni. Yarus. Sina.
Qabadhu. Tole. Hundi keessan fudhatanii jirtu miti? Hunda keessaanuu wal ga'ee jira jechuudha. Tole. Kanaafuu hundumti keessan ofii keessanii dhuunfaadhaan jechuudha. Jecha isin harka jiru qubee isaa lakkaa. Dursitanii qubee isaa lakkooftu. Kan walii keessanii tun taane kan mataa keessanii jechuudha. Kan dhuunfaa keessanii lakkaawwadhu kee tooraan. Yooma isin gaafadheen as isin gaafadheera yeroo isin gaafadhu naa deebistuu jechuudha. Tole eenyuun an gaafadhaa oli kottu ka'i kottu. Ammati lakkoofteettaa? Tole lakkooftee miti meeqadha? Ja'adha? Oliin ja'a jedhee ja'a ta'uusaa immoo walumaan lakkoofnaa jechuudha. Akkanatti qabi. Ja'a ta'uusaa walumaan lakkoofnaa as ilaalaa. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a. Baay'ee gaariidha. Olii sirriitti argatee jira. Oliin barataa cimaadha. Oliin barataa cimaadha. Baay'ee gaariidha. Fiqir Addis. Atama nutti himtaa meeqadha? Meeqadha? Hin lakkoofne? Natti mika meeqadha? Meeqadha? Shan. Amma walumaan lakkoofnaa daa'imman wajjin jechuudha. Kanaafuu akkasitti qabattaa hin lakkoofnaa jechuudha. Isheen shan jettee, Fiqir Addis shan jettee tokko, lama, sadii, afur, shan. Waaw baay'ee gaariidha. Sirriitti argattee jirti Fiqir Addis. Akkasitti maan ta'u haamileen akkasitti namaan kennamu. Hundumti keessaanuu taphattu rakkoon qabu. Dursa haamilee Fiqir Addisiif kennitu. Dursa haamilee dursisiisaatii haamilee laannaa harka keessaan Fiqir Addis barattuu cimtuudha. Baay'ee gaariidha. Singitan. Buna jedhaa. Jechi isaa buna jedhaa. Mee jechi kun qubee meeqa qabaa? Afur jettee jirti. Afur jettee jirti. Qabadhu akkasitiin. Hin lakkoofnaa. Walumaa wajjin as na ilaalaa. As na ilaalaa. Tokko, lama, sadii, afur. Argateetti miti ijoollee? Baay'ee gaariidha. Singitaan barattuu cimtuudha. Baay'ee gaariidha. Ijoollee jechi kun maal jedhaa? Buna. Maal jedhaa? Buna. Hin dhaga'amu? Buna. Baay'ee gaariidha. Naa ol. Taa warri kaan. Meeqadha? Torba jedhee jira. Jechi kun maangoo jedhaa. Maangoo jedhaa. Qubeen isaa torba jedhee jira. Torba ta'uusaa immoo walumaan lakkoofnaa as ilaalaa ka. As Yoonaataan as ilaalaa. Fiqir Addis as gara koo ilaalaa. Walumaan lakkoofna waan ta'eef. Ansiniif hantuqaa isin immoo lakkaa. Baay'ee gaariidha. Torba jedhee jira. Kanaafuu sirriitti argatee jira. Naa'ol barataa cimaadha. Meerree hundi keessan haamilee laanneefi. Ijoollee yeroo isin sirriitti naamusa waliif hin laannee jechuudha. Yeroo isin sirriitti naamusa waliif hin laannee anammoo nan gammachiisu. Anaan nan gammachiisu. Yeroo isin harka keessan walitti buustanii haamilee walii kennuu diddan anammoo nan gammachiisu. Garuu yeroo isin sirriitti haamilee walii laattan baay'een gammada. Kanaafuu haamilee sirriitti walii kennaa. Tolee? Seenaa. Seenaa jechi kun maal jedhaa? Jechan jedhee.
Baala jedhamiti baay'ee gaariidha. Baay'inni jecha kanaa meeqa lakkoofsaan? 5. Tole ijoollee jechi kuni baala jedha. Baala jedha. Qubee jecha kana keessa jiru immoo seenaan 5 jettee deebiste moone na hordofaa boqonnaa. Seenaan 5 jettee jirti lakkaa'ame isin immoo baay'ee gaariidha. Argattee jirti, sirriitti deebistee jirti. Kanaafuu seenaadha faamilee. Seenaan barattuu cimtuudha. Naa ol kottu. Baay'inni qubee jecha kana keessa jiru meeqadha? 5. 6 jettee jirta. Amma kanaafuu hin lakkoofnaa. Dursa garuu jechi kun maal jedha? Maal jedha? Raafuu. Baay'ee gaariidha. 1 2 3 4 5 6 sirriitti argatee jira. 6 jedhee jira. Kanaafuu Naa'olii faamilee Naa'ol barataa cimaadha. Haleluuyaa kottu. Jechi kun maal jedha? Maal jedha? Kummu. Jechi kun maal jedha? Buna jedha miti? Baay'inni isaa meeqa? Meeqa? 3 jettee? Hin lakkoofnaa. Isheen 3 jettee jirti. Hin lakkoofna baay'ina isaa qabe kanatti. Ijoollee lakkaa'ame. 1 2 3 4. Tole isheen 3 jettee garuu baay'inni qubee jecha kana keessa jiru meeqadha? 4. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Tole yaanne nus maal jedha? Baala. Baay'ee gaariidha. Baala jettee jirti. Meeqadha? 1 2 3 4 5. Meeqadha? Yaanne nus sirriitti deebistee jirti. Yeroo tokko waraqaa isin harkaa minjaalarra godhaa. Minjaaluma isin fuuldura jirurra godhaa. Kaayi olii kaayi. Keessanii harka keessan akka kootti qajeelfadhaa. Kanaafuu haamilee laannaa fi yaanne nus barattuu cimtuudha. Yeroo haamilee kenninu jechuudha. Waraqaa isin harka jiru keessanii haamilee kennu qabdu jechuudha. Tole Samiiraa kottu. Meeqadha? Baay'inni isaa meeqa? 4. Tole mana jedha. Mana jedha. Lakkoofnu meeqadha? Lakkaa'ame 1 baay'ee gaariidha. Samiiraan 4 jettee deebistee jirti. Maalan jedhe amma? Waraqaa isa godhan jedhe. Samiiraan barattuu cimtuudha. Seenaa kottu. Maal jedha jechi kun? Maal jedha? Loomii jedha miti? Baay'inni isaa meeqa lakkooftee? 6 jettee jirti. Walumaan lakkoofnaa jechuudha. Baay'ina isaa walumaan lakkoofna. 1 wal faana. 1 baay'ee gaariidha. Seenaan sirriitti deebistee jirti. Seenaan barattuu cimtuudha. Mooniit kottu. Tole jechi kuni maangoo jedha. Baay'inni isaa meeqa moone? 7 jettee jirti. Kanaafuu hin lakkoofna walumaanii qabi. 1 2 3 4 5 6 7
baay'ee gaariidha. Mooneet sirriitti deebistee jirti. Mooneet barattuu cimtuudha. Baay'ee gaariidha. Yoonaataan. Meeqadha Yoonaataan? Shanii. Tolee, shan ta'uu isaa walumaan lakkoofna. Jechi kun farda jedha. Baay'ina isaa tokko, lama, sadii, afur, shan. Baay'ee gaariidha. Yoonaataan sirriitti deebiseera. Yoonaataan barataa cimaadha. Baay'ee gaariidha. Boqonnaa. Maal jedha jechi kun boqonnaa? Baay'ee gaariidha. Mana jedha. Baay'inni isaa meeqa? Qubeen jecha kana keessa jiru meeqa? Afurii. Afur ta'uu isaa walumaan lakkoofnaa fiqir. Afur ta'uu isaa walumaan lakkoofnaa qabi. Qabi gaarka keetiin. Tokko, lama, sadii, afur. Sirriitti argatee jira. Boqonnaan barataa cimaadha. Mee yeroo tokko ol kaa dhaabadhaa mee? Minjaalumarra godhaatii dhaabadhaa. Minjaalarra godhaatii dhaabadhaan jedhe. Faaruu jenne. Naa ol. Singitan. Ol kaa dhaabadhaa. Naa ol ka'ii dhaabadha. Akkana siqati. Naa ol. Fiqirratti immoo akkan seerumaan dhaabadhaa. Faaruu afaan Oromoo barumsa tole wal faana jennaa. Jechuuf tokko, lama, sadii. Afaan Oromoo barumsa gaarii carraa argannee daandii guddinaa eegallee jirraa faana bu'uudhaa gaama keenyaanii hawaasa biyyaa ibsa kenninee jaarsota biyyaa. Nuti barattoota ciccimoodha. Nuti barattoota ciccimoodha. Baay'ee gaariidha taa. Kottu firaan. Maal jedha jechi kuni? Farda baay'ee gaariidha. Baay'ina jecha kana qubee jecha kana keessa jiru baay'ina isaa lakkoofnaa tokko, lama, sadii, afur, shan. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Firaa'oliif Firaa'ol barataa cimaadha. Sumayyaa kottu. Sagalee keessan baay'inni isaa meeqa Sumayyaa? Torba jettee jirti. Jechi kun maangoo jedha. Hin lakkoofne walumaa wajjiniin tokko, lama, afur, shan, ja'a, torba. Sumayyaan sirriitti deebistee jirti. Meeqadha? Torba. Kanaafuu Sumayyaa faamilee Sumayyaan barattuu cimtuudha.
cimtuudha. Iyyarus kottu. Baay'inni isaa meeqa? Qubeen kun 6 jettee jirti. Na hordofaa. Naa ol. Taa'i. Diinaa ol. Fuuldura keessa ilaalaa boqonnaa seeraan taa'i. Seena. Ayyaatan na caqasaa. As ilaalaa. Isheen meeqa jettee? Meeqa jettee Iyyarus? Meeqa jettee Iyyarus? 6 jettee jirti. Jechi kun raafuu jedha. Lakkoofnaa qubee jecha kana keessa jiru tokko lama sirriitti deebistee jirti. Iyyarus barattuu cimtuudha. Naataanaan maal jedha Naataanaan? Baala jedha. Baay'ee gaariidha. Tole baay'inni isaa meeqa? 5. Walumaan lakkoofnaa. Baay'ee gaariidha. Naataanaan barataa cimaadha. Tole baay'ee gaariidha. Qubee tapha qubee jecha keessaa lakkaa'uu jechuudha. Maalin jedhee tapha qubee jecha keessaa lakkaa'uu jechuudha. Tapha qubee jecha keessaa lakkaa'uu jechuudha. Tole jechoonni isin harka jiran mee dubbisaatii natti himaame. Maal jedha jechuun isin harka jiru sun? Eenyutu dubbisee natti himaa? Meemmee maal jedha? Baala. Baay'ee gaariidha. Naamusaan. Naamusaan. Meemmee natti agarsiisi. Sirriitti seeraan qabadhuutoo natti agarsiisi. Gara kootti galagalchii natti agarsiisi. Sirriidha. Sirriima dubbistee akka mul'atutti gara kootti natti agarsiisi. Akka Naataan natti qabe. Baay'ee gaariidha. Lafa jettee sirriitti argattee jirti. Oli. Maal jedhaa? Warri kaan taa'aka. Nama deebisu qofatu dhaabbata. Yoo teessan malee isin hin gaafadhu. Anniise taana gaafadhaan jenne oli taa'e ati taa'e. As gara kootti galagalchime. Sirriitti baay'ee gaariidha. Maal jettee? Raafuu. Baay'ee gaariidha. Sirriitti argatee jira. Kanaafuu moone. Tole. Ofii keessaniif immoo haamilee akkamitti ofii laattu? Nuti barattoota cicimoodha. Tole baay'ee gaariidha. Sirriitti deebistanii jirtu. Sirriittis lakkooftanii qubee jecha keessa jiru himuu dandeessanii jirtu. Ijoollee amma na dhaggeeffadhaa. Gaaffii isin gaafachaa jiru na dhaggeeffadhaa. Wayitiin tapha daree keessaa har'aaf qabnu kana fakkaataa. Taphni daree keessaa har'aa qubee jecha keessaa lakkaa'uu jechuudha. Qubee jecha keessaa lakkaa'uu kan jedhu waliin ilaallee jirraa jechuudha. Ijoollee wayitii tapha daree keessaa yeroo biraa qabadhee nan dhufaa kanarraa sumarattiin goolabaa